Itu tak kasih jalan kasih kawan jaga orang ini dirada. Oke, ada tiga kali tuh. Semi jadi beda kemana namanya kakek ikut. Jadi biji juni raya amanti hati jadi isan ibi isan jipin. Senjata jadi him jekuno akan ada air kemana biji jadi jadi kristana jenna. Si wajib nintenya tuh dia sunu bari saatin kan kenya saatin saloti kenya saatin tuh kada kenya. Enggak era saati kana kada kamna jenna lir kemana bi ijor lejaran. Kota masjid kana kita tikodafi. Hadiisa sobaa nabiyyi irratti dubbatamuu jiru kana ilaalchisee waa sheekni keenya Sheekh Asad Shariif Facebook isaanii irratti barreessan sagaleenin sinii dubbisee sin dhageessisa. Dubbisi namaafis sheer godhi. Soba bu'iifummaa hadiisa bakka hin qabne kan sooshaal miidiyaa kanarraa odeeffamaa jiru sunis naswaaraan biyyanaa jiran dhufanii masjiida rasuulaa keessatti osoo rasuulli jiruu hayyama rasuulaatiin solaata kadhaa isaanii kadhatan jechuudhaan hadiisa da'iifa kan hawaasaa himamaa jiruutu jira. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam akki jedhe namni kijiba narra kaawe azaabarraa bakka haa qopheeffatu. Tanaafuu waanuma dhagahan hunda osoo addaan hin baafne odeessuun nama rakkisa. Tanaafuu oduun tunis oduu kijibaa taatee argamuu ulamaa'iin islaamaa lafa kaawanii jiran. Dhagahi tokkoffaa Imaamul Bukhaari hadiisni da'iifa jedhe. Akkasuma Muslimis da'iifa bin Hibbaan والأوادة أبو داود والرهدون حديثا كان أكا بكا هنك أبني لفقاواني جيران أتي كان حديثا كان ضعيف ما هم بيكني إرغا بارت بكا اتفاج آفته هند إرى دي بيوكي أكا تامتوف siifimuun koo nasiihaa obboleeysaati. Haqas walirraa qabna waan taheef maaliif yoo jenne hadiisni tokkoffaa qur'aanaan faallaadha. Rabbiin akki jedhu وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. مسجدني كربيتي إسا كيست ربي مليه هنقبرنا inis hin kadhatina. Ammas meelaalaa faallaa qissaan tun qur'aana faalleysuudha. Naswaaraan Iisaadha kadhatti gabbartis. Mee akkamitti nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akka isaan masjiida keessatti nabi Iisaa kadhatan gabbaran hayyamaaf. Subhaanaka haadhaa buhtaanun aziim. Qulqulleessuu rabbi qulqulleessina. Kuni kijiba guddaadha jedhee barreesse sheekni keenya. Jazaakallahu jennaan. Kana taansuudha wanni isinii galuu qabu obboleeyyan. Waa hundarra rabbii fi rasuulatu nutti aana. Nami tokko gaa dogongore rasuula irratti gaa hadiisa da'iifa dubbate. Inni rasuula irratti dubbatame sinin dhukkubne inni namaa maasin dhukkuba. Tokkoffaan kana. Lammaffaa gaafiin jiru keessaa maan waliin gorsineedha. Akki jedhan ulamaa'iin fasaadni tokko oggaa hawaasa keessa tamsa'e hawaasuma san keessa isanirra deebisaan godhamaaf. Yoo Facebookarra gadhiifame Facebookumarratti deebisaan godhamaaf. Akka wanni suni da'iifummaan isaa yookaan wanni sun sirrii hin ta'in akka ummanni hubatuuf jechuu. Yoo nami tokko qofaatti waa balleesse gorsiteeti qofama sani dhoksitaa jedhan. Akkana sinii haa galu. Wanni dirree bahee faca'e dirree marra deebifamaafi jechuu. Akkasani haqinu dhukkubuu qaba. Hadiisa da'iifa akkanaatiin ummata wallaalaa sobinaa warri waa beekna jettan yoo himtan hadiisa sahiha kitaaba kee ilaalaati. Akkanuma hawaasinii dhufe qisasa jechuudha. Wanni walitti qabdanii waan addaan namaan baane nabiyyi irratti kijibuun haa dhaabbatu. Hadiisa da'iifa haasa'uun haa dhaabbatu. Sanada laalaa waa beekna itti silaayi sanada kee deema waan ulamaa'iin dubbatan dura.
kana fakkaata. Assalaamu alaikum.